You are celebrating Oromummaa. You are celebrating diversity. You are celebrating Canada. Achirratti miidhagsanii alaabaan teessanii fi alaabaan Canada, aadaan teessanii fi aadaan ummatoota Canada garagaraa kuni hundatti gacharqisu. Ummata biraa biratti kabajaaf jaalala isin keessatti immoo isin boona uumaa jechuudha. Kanaaf ummatni asii waan sila hawaasni Oromoo biyya alaa godhuu qabu caalatti dalaguu jirtu. Hawaasni isin irra jajjabaa kan sabbootiin ta'e jira. Kan jabaa ture kan amma laafata. Isin itti naafuu qaban, isin irraa barachuudha qaban. Barsiisaa waa illan keessa. Barsiisaa warra adda adda bakka adda jiru barsiisaa isin irraa barachuu qaban. Fakkeenya hawaasa keenya biyya alaa waan taataniif hedduu galatoomaa nagaan naa turaa mariittoo hin deebiin. Hayyee dhageessanii fi kana booda namoonni yaada obboleessi keenya Joohar amma dubbata irrattis tahee bifa waliigalaatiin gaafii gaggabaabaa qabdan maal seetan bakka tana sa'aatii 9 irratti cufnaa sa'aatii tokko qofa qabna jechuudha. Dhageessanii so gaafii afaan feetanii dhiyeessuu dandeessanii afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan Amaariffaatiin namoonni as jirtan hundinuu duraatuudhaan gaafii adda addaa gabaachuu dandeessan. Dhageessanii kanaafuu namoota baay'eef carraan kenninu namoota muraasaaf carraa kennina. Mee namni akka waliigalatti gaafii qabaa jettan dubartoota keessaa nam tokko achi ergee morkata lamuun si kennamu amma kennamu akka een maqaan kee dhufan korsa Okay. Kalau makan ada dapat Okay. Kemudian ibu ma amal seperti desa di bisa ke serka base, ityani kero berlawa bercerah ke base, murkata ke serka base, korsa cerka base, adata bagi serka base, Nasruddin juga, ada sih. Oke, ini kah jadi tunggu. Ada Muhammad Salpo TV Rais. Ini kah? Baru makan jalan dia punya, karena harganya itu punya. Hari kala nama tak sendiri jalan pun berbuat belum. Tiga, sampai. Ada. Harga bapak saya kerja. Oke, luar ka bahasa ini kena male ane kenu. Ada beli saya ada figurnya tempat beli. Ada beli saya. Ini mu figurnya dah habis marah ini kan? Itu kan. Namun di kitab suci warbakan Dubai le asis bija grafi biar dia kontribusi kita cuma jadi pada kalau Mike pada dah. Dubai. Semua gara-gara sudah. Pulang ke kamar. Anam. Dah pulang ke rumah. Cuma berganti hari tu sudah. Kero berila. Ganti kero berila waktu itu ganti apa tadi? Aku mah tak apa tu. Cara kita digocah tu ke negara karang porto bujuk. Asyik erga hitam tiba dia agak. This is a tremendous progress for all of us. Oromo, one talk wali rabaruka. We have to be honest with ourselves. Ufit amanuka. Jawar namtok. Gafi jawar gafa tamen again tu. Kan kabajama Umar Sulaiman. Kalam makamu kabuktar kadir gafati. Gafi jawar ini gafi umat Oromo bunda. Erga kitab ni kuni eebbifamee booda
Jawaar garamitti deema kan jedhu kan gaafannu har'a. Uummanni Oromoo akkaataa kamiin Jawaariin hordofa kan jedhu har'a. Tokko kan lammaffaa I don't believe in rumors. Rumerii tokko jira. Jawaar paartii regional amalgamation yookaan immoo paartiilee warra adda addaa walitti dhufee tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf deemaa jiraadha. We support that. Garuu akka qumaara marroo sadaffaa hin nyaatamne yaaddoon qaba. Kanaaf uummata Oromoo akkaataa kamiin wanta kana gadi fidanii fi uummanni Oromoo irratti hirmaatee gara fuulduraatti deemuu dandeenya kan jedhu gaaffii lammaffaa. Sadaffaa I'm from Wallagga an ummata Wallaggaa keessa bahe. Ummanni Wallaggaa ummata birmannaa dhabu. Ummata nama bakka bu'atu. Gaafa uummanni Oromoo Harargee buqqa'e Jijjigaarraati jalqaba kan nyaata konkolaataa 17 fedhee ummata qaqqabe ummata Wallaggaa. Har'a garuu ajaja obbo Awwaluu Abdiifaa dabarsan ajaja obbo Shimallis Abdiisaa dabarsan manni irratti gubatee qabeenyi irraa dhumee Naqqamtee fi Amboollee gahee kadhataa jira. Dur Amboon dhaabbata ture manni kun. Dur Amboon gaafa socho'u Wallaggi duukaa ka'aa ture. Har'a garuu yeroo uummanni kun dhumu Amboo keessa darbuu siqiqii argaa jira. Kun maaliif deeggarsa dhabe? Oromoo miti. Gaaffii uummata Wallaggaa gaaffii addaa miti uummata kaan irraati. Gaaffii har'a nu mudataa jiru ture kan gaafatan. Gaafa Jawaar Obbo Baqqaleen Naqqamtee irra deemanii gaafatan kanuma isaan gaafatan kan isaan gaafatan har'a nurra ga'e. Malee gaaffii addaa hin qabu uummanni. Gargaarsa garuudha. Akka godina Oromiyaa hundarra jiruun Shawaan jira, Baaleen jira, Arsiin jira, Harargeen jira, Jimmaan jira. Ilubaaboon jira. Nam tokko uummata kanaaf hirmachuu hin dandeenye. Kan nama gaddisiisu. Tokko kan kabajamaa raayyaa abbaa maccaa iddoo hundumaa ga'uyyuu uummata Oromoo Wallaggaaf ga'uu hin dandeenye. Hamma yoonaa uummanni dararamaa jira. Lafarraa buqqisamaa, horii guyyaarraa saamama, milishaan achi jirtu hunda waa gochuu hin dandeessu. Mootummaan warra hixaalee hidhachiisee uummata kana keessaa aannan tokko kan obboleessa qabee kanaaf Jawaar uummata Wallaggaaf sagalee ta'uun amma uummata Wallaggaa malee eessayyuu hin geenye. Nu Oromoo irraa addaa miti, Oromoo irraa adda ta'uu illee hin dandeenye. Si waliin jirra, nu waliin dhaabbadha. Kana si dabarsuu barbaada galatoomaa. Baay'ee isaan dura keenya akka hanga deemanitti gabaasaadha. Dindilisee jaanta. Kambuuta abdataa. Kambuuta qeerroo diridaa. Qeerroo diridaa fi abdataa Oromaan dura dubbatu. Galatoomaadha. Gaaffiin baay'een gaafatamtee jirtu obbo Jawaar gaaffiin haaramuun illee hin jirtu. Gaafuma gabaabduu qabu. Gaaffiin silaa ani qopheeffadhee ture na dura saamee xiqqoo waa jejjiree garuu nan qubsine sanaa kan itti deemuu barbaade. Tokko gaaffiin tokko waa'ee biyyaa keessaa waa'ee fannoo obbo Jawaar yeroo hedduu haasawa isaa keessatti hin dhageenye dhumaatii warra ijoollee keenya Walloo warra dhihaa kanneen qotolaalee agarruu ijoollee uummata Salaalee kan isaan guyyaa qalaa turan. Warreen kun dhuguma faalloo miti moo waa'ee kanarratti sii dubbatuu dhageenye akka nama dhuunfaa tokkotti maal sitti fakkaata waan joon barbaada. Kan biraa uummanni Oromoo kun amma meeshaa harkaa qabus Oromoodhuma. Haa ta'u immoo adeemsi amma uummanni keenya haalli amma uummanni keenya irra jiru ati haga dandeessetti sirna dimokiraatawaatiin akka uummanni kun bakka gahuudha hamileen teetii fi haayan tanteetii. Garuu akkaataan amma uummanni keenya itti dhumaa jiru kun tokko hanqinuma ablee dhabuu fa'aa nutti fakkaata yeroo teenyee ilaallu. Waan kanarrattis adeemsi kan keessan hagam takka ummata keenya kana sarvaayivi godha. Erga walakkaan takka dhumee uummanni Oromoo qeerroon silaa dhumtee tahafte si dhumaa jirti. Tunis abdii kutattee erga sana hundi dhumee sammuuta dimokiraasii tanteetu lafa qabatti moo haga yoomiti biyyi keenya sun akkana taati waan jettuudha. Tabira akka obbo Jawaar akka dhuunfatti gaaffiin si gaafatu yoo jiraatte Jawaar nama tokko
ilma namaatii lubbuu qabaa du'uu dandeessa. Yeroo baay'ee hooggantoonni keenya hayyoonni keenya warreen jennu waa dabarsitanii kennuu kana rakkoodha qabdan. Jalaa kaasee akka gubbatti akkuma seenatti illee atuutti mataan kan kee kun namuma tokkollee gaafa ati hidhamte irraa kaafne agarre namoota if jalatti gurmeessitee bakka tiliyooniin bakka tana deeme namni kun bakka kana bu'uu danda'a jettee Oromoo tana qartuun qabdu moo harooratti hin qabdu atis gaafa nan du'e Oromoon haa dhumtuudha waan kanas akka nu deebisuudha. Kana akkuma dhuunfattee si gaafate. Gaafii sadaffaatiin kan xumuraa yoo jiraatte gaafii waa'ee keenyaati waa'ee Okaanaati haga tokko tuttuqee jirta. Okaanaan atillee nu himne namni tokkollee nu himne Okaanaan akka malee ummata dhugaan ummata Oromootiif hedduu hojjete anas keessatti guddadhe obbo Darajjee obbo Zaakifaa obbo Badii isaan biratti guddadhe umrii 15tti dhagaa haree biyyaa bahee seenaa ofiillee osoo hin ta'in warra gaafa Aashaa Kormee faana ajjeefamte maqaa isaanii keessaa Rabbiin lubbuu kiyya na hambiseedha soo gaara suufitii warreen san keessaa inni tokko ture waan ta'eef quuqama gaafan dhufee isaanitti makamuu umrii dargaggummaati waan umachiisanaaf jeetan isaanitti makamee isaan akkatti guddadhe haga har'aa asuma jirra ergan gaafa sana dabalamee asitti dabalameerra qabsuudha ummata Oromoo kanaaf ummanni kun dalagaa ture. Ummata kana hooggantoota qofaan hawaasni kunis waan qabuun 2014 fincila diddaa gabrummaarraa kaasee maaster pilaaniin deebisee qarshii doolaarri Edmonton lafti Oromiyaa kan qaqqabin hin jiru haga ammaa namni dubbatee hin jiru. Lafti Oromiyaa harka kiyya kanaan yeroo sa'aman yeroo dheertu as keessa ture. Lafti Oromiyaa doolaarri hin dhaqqabin isa dheengaddaa haa caaluu fi maalii kanaan lafti hin dhaqqabin hin jiru. Waan kana himuudhaaf wanni jee waan kana ka godhe isaaf reefu jette jiraachuu jara kanaa jireenya ofii miidhanii maatii ofii miidhanii jittanitti jara kana isii ibsuu qabu hooggantoota abbaan fedhe waan fedhe haa jiru malee isaan kanaattu akkana godhe. Sana hunda bira dabranii immoo tattaaffii yeroo baay'ee booda rispoonsara koominitiin Noorzi Ameerikaa hedduun itti fuftee dhattee yeroo ammaa itti diigamte argatanii waggaa 10 uummata kana tajaajilaa jira. Waggaa 10 kana keessatti rispoonsara kana keessatti parsantii 30 rakkataa Oromoo miidhamaa Oromoo qabsaa'aa Oromoo ka gatame ka dagatame ka harka dhabe ka itti miidhame jaaniitti parsantii fuudhanii miseensarraa muranii gaafa sana osoo parsantii sana gurguraaf lafa kaa'anii arra hoola 3-4 akka hindii kanatti bitamnee jiru. Garuu Canada sponsor is not for sale. Ummata mootummaanis jee jira Okaanaanis takkaa hin jennee gurguratees hin jiru. Qabsoon hawaasni amma nuti fidaa jirru kun generation gaappiillee miti warruma nurra gurgurtaa faadha dhugaa dubbannaanii amma dhufee akkaataa itti waan kana balleessu qofa halkanii guyyaa dhaaddannoo boruma nama maal dhayna akkas taanaa kana taanaa hawaasa kana diinuu qofarratti warreen qabsaa'antu jira. Sana caalaa kasi gaddisiisu immoo warreen nuti haay piroofaayiliidhaan kadhannee qabsaa'ota jennee ijoollee nuti kana dura namoonni dhaabbatu illee rakkattoota meeqa dubbatti dhiifnee finneetu arda matarratti Okaanaa fincaa jira Okaanaa addii jala dabarsaa jira. Kanaafuu yoo akka haasawa kan kee namni miidhagaa amma Johaar Nutumaa jiran warri humnan dabbeessa amma Johaar Nutumaa ittiin mitellee jechuu danda'anii garuu akka dhaamsatti sadarkaan Okaanaa namarra jiru gogoo kamallatteessine sana kaansil goonamu akkam goona sadarkaa jirurra ga'ee jira. Warri hafelleen haa dhaga'u tokko Kanaadaa walii lafaa guuratanii akkan jirre itti nurraa hin nama dhufnee biyyee yaallee gaafa namni xayyaara kophaatu jan biyya kana dhufe nama tokko qarshii takka namni naa ergen jiru biyyee yaallee sa'aa meeqa yerni jala NGO meeqa jala deemee biyya kana dhufe so carraa sanarra isaan argatanii waggaa tokko lamatti VIP ta'anii dhufanii akka kaarpeetii diimaanii airpoortitti lafa afamuu beekatu piliis waan kana jajjabeessi ummata
dubartoonni ganaa bilis waan jiru nurraattiin jaa galatooma. Wanti tokko tiriisee fi silaan hawaasa ta'anillee ta'anii gaafate jechuun wal isheen irra laayinaa dhiqoo dheeressite. Ittiyaan Sudaan wizintuu waan miniitti akkasitti argisa irraa qabaa qeerroo dheeraa itti duraan dursee Jawaar Bagara deebisee wal barsiise. Osoo gaaffii deebii dabala Jawaarii galateeffachuudhaan akka nama takkaatti Jawaar nama gartee nageenya amma dirree dhawaa keessa jirtu shoora guddaa taphatee irraa tokko jechuudha. Dirree dhawaa nageenya amma keessa jiru kana akka uummanni himatu osoo hin taane hedduu irra carraaqee irra laffa'ee qeerroos ta'ee qaama gosa biroo waliin mootummaa ta'ee yeroo sanitti nama nageenya sanatti hedduu hojjete qooda isaa kan namni dubbate hin jiru jechuudha fi ammaan kana kaase kan wal gote hedduu gola ta'uu nageenya amma jiru jira. Gama gaaffii dhiyeessuu kun deebi'u gaaffii kan gaafachuu warra hedduu gaafatanii dhimma dirree dhawaati. Dhimma dirree dhawaa kana irratti gizee hedduu Jawaar sin deddeebinee si gaafannaa deebisaan ati jechuun gosa deebisaan ati dhufanitu fanjii mallasaan awwaalee jira. So fanjii mallasaan awwaalee kana mallasaan eega du'e amata dheeraa bubbullee jechuudha. Fanjii mallasaan kun eega inni du'e kan bubbullee taate so fanjii san namni akka milkoofne taasisu mallasaa wajjin du'e moo maaliif argamuu dhabe gaaffii jiru akka nama tokkotti deeffachuu bataa jechuudha. Kanuma wal qabatee rakkoo nageenya dirree dhawaa yeroo ibsitu jiran hanqa jabuutitti akka deemte yoo haa yeroo taate yeroo duraatiif dhuma dirree dhawaa ana dhufee dubbiin si dubbise so yeroo sanii deebisaan ati naa kan ta'e dirree dhawaan dhufuu jabuutiin deemaa akkasuma deemtee dubbistee as deebitee waa'ee sirratti hojjetee jira so dhimma kanarratti mari'attee hanga jabuutii eega deemtee wanni ati irra geesse fanjiin mallasaan kaa'ee dirree dhawaarraa haga jabuutitti hidhata qaba kana hoo yoo hidhata qabaate akka nama tokkootti yookaan akka Oromootti namoota keenya kan dirree dhawaa keessa jiran Oromoo jechuudha lafa teenya dirree dhawaa akkamitti nagee baasuu dandeenya fanjii hanqa jabuutii jirtu san jechuudha. Gaafiin sadaffaan hin gabaabsaa dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtuuti. Dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtu akkuma akkuma kitaaba kee fuula 316 keessa dubbatteetti yakka kana namni hojjete yakka isaan itti himataman san namni hojjete ifaan ifatti abbaan himatees ta'ee qaamonni biroo nam takka illee ragaa qabatamaan as hin baane jechuudha. Nus kan beeknaa jechuudha. Guyyaa san yakka isaan himatan kan yeroo hojjetamu I think so OMN amata lammaffaa kabaju finfinnee jirtan nan fakkaata qeerroo gaaf sartikeeta muratee achi tureetu jira. Qeerroon san gisee gandatti garuu yakka kana hojjettee jaanii hidhanii jechuudha. Qeerroo san fa'aa jira jechuudha. So wanni kun moogiriyoo akkuma ati jettu sanii kitaaba eeguu gad dubbattee sanii jechuudha. Kanaafuu gumaallee kafalamee jira nagee buusuuf. Kitaaba keessa meeshii gootee jirte gumaallee kafalamee jira. Eega gumaanis kafalamee nagee irratti abbootii gadaatis ta'ee qaamota biroo waliin mari'attanii gumaan kafalamee inni ijoollee keenyaa sun maaf irraanfatame haga ammaatti ijoolleen keenya sun tagumaan kafalame sun tagumaan sababa sanii kafalame sun hidhaa keessa jiran ijoolleen san maaf dagadamtee ati yoo akka feestuutti nageenya irratti hojjettee jirta dhimma dirree dhawaa kana feestuutti akkamiin laaltaadha moo nageenya san irratti hojjetamoo abbaa biyyummaa irratti gartee dhimma kana faqoos nu gootee gajjabinaan hojjetamu akka waan jedhamu keessa galatooma. Thank you. Aye, galatoma jara hukumu sini. Tak dura rapi bukannya aku jor kanin lalis saya ada di sini sama orang tu yang dapat. Gavin ini angkabu tak ibu direda karena tadi eri se jame dia tanpa cerita kata jamisan abba di yuma orang ni simak sanrati iba hanggap tak kabar tahun sen iba hingga mengkaji lammaffaa dirree hojii qabatee baale sama jira waa'ee daangaa dirmummaa oromiyaatti falli maalii jetteetti qabdaadha. Katti aanu ammoo amma biyya san Itoophiyaa hajaamu oromummaa akka qaba jaalanus dibbiinus oromoon ammoo tokko biyya san ni diinaa jechaa jiru tokko ammoo biyya san biyya namaa hin jiru biyya teenya jaarannaa jira. Ati ammoo ni demokratis naja yaada sadeen kan akkamiin wal taasifnee waliin oofuu dandeenya. Kan sadaffaan
sarbamin samirga nama kan mootummaa sana namarraan geessu jiru viidiyoo waraabanii namarraan geessan kana gama qaamota alaatiif gama keessatti hirkisuu fadhan kaabinoonni tokko tokko jalaa bahuu qabu. Kana akkamitti akka gama keessanirraa hin ta'in uummanni beekuu danda'a hubachuu danda'a. Gaafiin biyya kanumaa. Thank you. Hedduu gala kun yaaddata, please